sabaaf sablammoonni Finfinnee keessas Oromiyaa keessas jiraatan Finfinneen akka kan Oromiyaa taate yoo amanuu hin dandeenye fudhachuu yoo hin dandeenye Oromiyaan fottoquu qabdii namni jedhe Jaalbattee Urgeessaati. Sii galee optionii lama kenneef. Beekumsa nama waa beeku laali. Finfinneen kan Oromiyaa akka taate sabaaf sablammiin fudhachuu hin dandeenye. Fudhachuu hin dandeenye jechuunsaa keessa jiraachuu danda'u. Garuu kan Oromiyaa akka taatetti amananii keessa jiraachuu danda'u. Yoo kan Oromiyaa miti jedhan immoo Oromiyaan fottoquu qabdi gaaffii jedhu kaasna nuyi. Namni jedhe bakka hoggansi paartii 14 paartii 14 jechuun achi keessaa kan Oromoo 3 duwwaa ture. Jiranitti namni dubbate Jaalbattee Urgeessaa duwwaadha. Namoota akka kana ija isaaniitti haasa'an dhabee an abdii maaliin qaba? An nama kan siraa hojjetudha. Hojii humnaa hojjedheen jiraadha. Boru yoon ammam beekumsa qabaadha. Ammam yoon siyaasa baradha. Ammam yoo waa'ee hiree Oromoo dubbachuu danda'eyyuu onneen ittiin gadi bahee dubbadhu hin qabu. Maaliif? Siyaasni biyya kanaa isa Jaalbattee nyaate isa Hacaaluu Hundeessaa nyaatedha. Anaaf hin ilu waan ta'eef. Sii galee yeroo namoota akkanaa dhabetti hireen Oromoo maal taasa jedhu irratti haasa'an. Amma yoomitti nuti boonyee awwaalaa gallee maatii gargaaraa ijoolleen daa'imman kichuun achi ol adeemtu boru maal barti? Ati ilma qabdaa jennu. Ati har'a dabaan ajjeefamtee haati manaa kee ijoollee keetti maal himti? Galataanii badii tokko malee bakka akkanaatti haala suukkanneessa akka kanaatiin namoota akkanaatiin ajjeefame jettee gaafa ilma keetti himtu ilmi kee boru sammuu isaas keessatti maalidha kan inni fudhatee ka'u? Revenge. Haaloo ba'uudha bar kan inni fudhatee ka'u. Namoota itti himaman qaama itti himaman haaloo ba'uudha. Abbaa fedhe haa ta'u. Yeroo ati ajjeefamtetti kan biyya bulchaa ture paartii X jedhamu yoo ta'e mucaan kee guddatee umuriin isaa nama ajjeesuutti yeroo ga'u paartii Y jedhamutu bulchaa jira yoo ta'e inni Y kan jedhamu keessa ajjeesa. Maaliif? Hoggansa paartii si ajjeese waan ta'eef gumaa abbaa isaa ba'uu barbaada. Kanaaf dhaloonni kun dhaabbatee of ilaaluu qaba. Dadhabnee hir'ame yeroo yeroodhaan boo'uu yeroo yeroodhaan gadduu gadadoo nama ija keenya jennu qaroo keenya jennu gadi baasnee awwaallee deebi'u nama gaafanne dhabnee haqa isas dhabnee of keenyas gammachuu keenyas dhabnee jiraachuun nu jibbisiiseera. Inni mootummaa mormus amma labeetta furmaata nama barbaadutu hin jiru. Rakkina uumamee isa beeku sin dubbata namni. Isa hin beekne sin dubbata. Isa arge sin dubbata. Isa hin argine sin dubbata. Kanumaan no. Garuu wanti ta'uu qaba ture wanti kan inni itti fufaa jiru boris itti fufaa jedhe kana yaaddoo qabuu fi namni furmaata kana taa'ee yaadu. Kana furmaata isaa namni taa'ee yaadu hin jiru. Taa'ee buujaleen tafkiin gaafa miila namaatti galtu lafumaa kaatee marfee fuute of keessaa hin baafu. Argitee teessee yoon eessa ishee qabine yoon akkamitti of keessaa baasina keessatti citti haftii yoon akkamitti qabine of keessaa sirriitti baasa jedhu. Ishee tafkii ishee dhuma bineensaa. Furmaata inni iyyuu furmaata barbaada. Yeroo qabeettu ijoollee keenyaas miidiyaatti ba'aa guyyaa 2-3 qabee kaasaa hanga jandaan biraa dhufutti immoo eeggata taa'e. Dhumeen bakka Jaalbattee achumatti dhaabbadhu ajjeefamee awwaalamee amma immoo who is next kan itti aanu eenyudhaata jennee eegaarra. Maaliif eegaarra? Emoojii maxxansuudha bo'uudhaaf reeffa isaa suuraa isaa maxxansanii bo'uudha taraa eegaa jirra malee wanta addaa wanti dhufu hin jiru bara. Amma namni booda kana duraan maal jedha seete amma gaafa Hacaaluu wareegame haqa kee nutu baasa haqa kee dhalootati oomishitee deemtutu baasa jedhaa ture kanuma sobaallee haa ta'u amma hin hafe sun
Akka kee rabba baasu, rabba barbaadu namarraa homaan eenyu. Kana jechuun borummoo maaltu dhufaa? Namni tokko goonni tokko yookaan hayyuun tokko yoo du'e maal jechuudhaaf jira kan booda jiru? Yaa du'uun hiree Oromooti. Waan haaraa miti waan gootota akkanaa irratti uumame jedhi bakka biyyeen sittaa salphatu kanuma jennee dabarra. Amma yoomiitti kun abu carraan keenya hoo maali? Carraan ijoollee keenyaa hoo maali? Yoo jiraanne dhalchine kana kanatti yaaduu danda'uu qaba namni. Anyways baay'een haasa'e asirratti ajandaan keellee kan biraa ture yoon si jee gadhiifamaa namni miidiyaa hawaasaa irratti just social media gaafa jedhamu namni ofii kan keetiif miidiyaa hawaasaa kana banatta yoo ta'e mana kee gaafa wanta maxxansitu tokko waan sitti fakkaate maxxansuu dandeessa just free dhiibbaa nama kan alattu asittis gastii gaafa banattu laayivii gaafa galtu yaada barbaadde mari'achiisuu dandeessa dirqama ajandaa amma wanti nu irra jiru waa'ee jaalbatteeti waan ta'eef ati dirqama waa'ee jaalbattee haasa'uu qabda siin jechuun danda'an garuu miirana keessa jiru dubbadde waan ta'eef ajandaa ati qabattee baaterraa maybe faallaa ta'uu danda'a yoon si jee gadhiifama ati ajandaa kee itti fufii erga ati immoo kabajaan naaf feerte Alex yoo jarjaruu baatte kottuu jennaanan dhaabbadde malee duraan iskroolutumaan godhuutan sitti dhufe so ajandaa kee itti fufii wantoota akkanaas waltajjii irratti namni yaada waliin jijjiirratu utuu uumtanii gaariidha. Dhaabbataa goonee tarii yoo dhufanii ijoolleen geemii taphachuudhaan dhufanii tuwattee dhuwettee iyyiteeyyuu amma duututti hin dhufanii yoo duute iyyuu mana kee dhufanii foloo godhu biyaansi malee mucaa kana soorsaa irratti hin argine baran sekendi daqiiqaa gidduutti bara foorsiisaa naannoo 50 irraa kaasanii kun dhibba wayii gashee jennaani namni baay'een iskiriinshatii godhee kolfaa ture gaafa ni jiru maajjoo kottotti jennaani hin jiru wanta akkasii kun aadaanuma keenya hin taane wanta akkana amma waan akkasii namni qubna garanaa isaatti nan taa'u sillaadhuma akkasii naggeeffatu bakka yookaan nama ta'e arrabsuu qabda yookaan arrabsamuu jiraachuu qabda kana barbaada malee namni ilaaf ilaamee seexanis laphee namarraa nyaatteerti egaa hunduma rabbi nu gargaaru mee jenne saatii qabannee guyyaanuuf mijatu tarii walitti qabamnee hanga tokko naasofna yoo jiran ol seenaa ta'e ol ta'a waan ta'e. Walaloo keella yeroo baay'ee diiwutii isaan hojjechaa ture. Okay. Silkii kee immoo nama hin gaafatin hin jiru. Firaanko hojjetuun geemii taphadhu. Niitoorkiin darbateera na baasennaan galaataa tasfaa'een arge. Achumaan sitti deddeebi'ee naga shaalaa ta'een sitti deddeebi'aa ture. Walaloo kee baay'een jaalladha. Baay'een iddootti kenna. Baay'ee tokko jechuudha. Na yeroo finfinnee dhufullee jechuudha. Silkii kee nama hin gaafatin hin jiru garuu yeroo eegee waaqayyo hara walitti nu fidee ati nagaadha. Gaayyoon jedhama. Nagaa. OBN irratti fi waamtee turte mijuu ilbataa irratti si argeen ture. Wal faana dhiyaanne ati na dura dhiyaatte si argee. Raachee faan gaafa ture. Raachee dudduuba. Moo raachee na fuuldura ta'ee jiru. Maayilee jiru. Ani raachee duubaan garee gaafa sana raacheen xumuree bahe. Okay. Ani ergan naqee galee dhiyaatteetti fakkaata dorgommii badhaasa fudhatteetta. Okay. Isaan guyyaa jalqabaa tokko ilaalte fakkaata bakka isaati. Dorgommii wayiidha. Dorgommichi hin xumuramne ganaadha daddaraaroo jettaatiin inni ganaadha. Yaa dorgommicha na taa'eensi ilaalaa turii maaloo akkatti gammadeessitu fudhatee ergan naqee galee ammaaf ganaadha. Ammaaf ganaadha bee hin fudhanne ijoollee fudhateedhaan naannoo hiriimmonaan jedhu warri kun amma warri mana kana jedha. Fudhanne Ganaadha marsaa lama jira marsaa lama sana dorgomtee booda. Ganu dhalootaan eessadhaati? Ani Iluu Abbaa Booraati beektaa Iluu Abbaa Boora. Abbaa Booraan. Eessa jiraattu taree? Eessa jiraattu ammati? Naqamtee na jiraadha. Akkam erga feemesii taate jireenyi sii ta'e? Feemesii gogaa maal goota? Feemesii dhugaa ta'e?
Femisi daraqii maal goota? Femisi namni si beeku samaar si godha namni yoo si beeke malee. Warri kantiibaa naqamtee kondominiyeemii asiniin kennine Kondominiyeemii miti jechuun mana suma kan jireenya gaddaa asii malee. cabacabiif. Tokkuma kondominiyeemii keessaas bari nyaata of dandeessee jiraatta. Kaaf beekamaadha. Garuu naqamteen hin jaalladha. Finfinneen jaalladha garuu Finfinnee immoo makiinaa manaa yookaan makiinaa ittiin deemtee sosochootu yoo qabaatte malee Finfinnee keessa immoo siin ta'u. Makiinaa manaa si gaafatan immoo makiinaa nuuf taate. Arbuchoo koo ta'u. Buchoon keessa jiraatamma. Buchoon keessa jiraatamma. Maaf dubbatta maaf dubbatta nan deemu. Hin fudhatte si jalaa garuu baay'eedha ammoo ajjilamoo baay'ee jira jiru. Isin dubbaddu hin fudhatu. Baay'ee namni beeku mee namni buchoo ishee beektanii banna harka baasaa buchoo ishee namni beektan garuu itti buna jettanii naan hin jiru qalteen. Inni maal hojjeta buchoon kee? Buchoon hojiin qabu. Kanaan dura yoo Finfinnee jiraataa ture hojiin qabu lakki inni hojiin qabu. Si bilbilee irra si bilbilee? Ijjitee abbaa manaan himanii. Jechuun tane jechuun nagaan bulii innis buchee koo jedhaan gaafa barbaade suuddee isheenis ni gammadde akka waan annan dhuddee kan jedhu dhaggeeffattee walaloo tokko. Buchoo utuu gara magaalaa naqamteen dhufini walitti moggaafne OBN irratti haaseera yoo dhaggeeffateete. Dhugaa baruun barbaanne mucaa kanan baruu sin barbaadu baruu sin barbaanne porofaayilii koo paaswoordii wajjin allaadhee fi hin jaalladhu ani ijoollee jechuun biyyaallee nama qoluu hin ta'u hin jaalladhu hin barbaadu bakka innaa eegan paaswoordii koo laadhee fi silkii isaa wajjin laadhee fi inni isuma keessa cabsee dhufe. Chaarjii koo sirratti cufatti jedheen iyyuu fiduu dhufe chaarjii koo cufatti jedheen keessumaa jigaayyuu irratti cufnee rafnaa bannaati. Dabbara. Inni akka miree amma inni umurii isaa meeqanni amma? Umuriin miindaa naman gaafatani. Maal kan dhiiraa rakkoon qabu kan shamarranii cubbuudha malee. Ani umurii isaallee garuu hin beeku. Garuu jechuudha. Qalliidha yoo qubna kanatti deebine jechuudha. Finfinnee torbee dhufaan jira. Xinnoo ishee caafii keessatti garuu amma 40 amma kana dhagaa'ee nama kee baay'ee jecha salaamsittani ma. Nama kee baay'ee 476. Rakkoo qabu baay'een isaanii afaan Oromoo baay'een nagaanu. Innaa yeroo been dhufe sana wallollee turre. Inni dhufuu didee ittuma fufee hiriyaa baay'ee jaalladhu qaba. Hiriyaa baay'ee jaalladhu naqamtee magaalaa naqamtee hundumaa beeka. Bakka kiraayii galaa turellee beeku. Haati koo beekti, obboleessi koo beeka. Namni mucaa kana wallaalee hin jiru gaafatamii lama soba. Namni 42 ta'u ati 10 meeqaati jigaay? Rikeerdii godhaa ijoollechaa jiru. Ati 10 meeqa taateetta jigaay jara dhiisati? Ma jaraati? 10 meeqa ammati? An 12. 12 ta'a. Meeree tuttoon keenya? Beekarri kenni gochaa miti. Tuttuun koo sitti agarsiisu. Laakiin alala. Okay, atama koi Finfinnee galuu barbaadde ture sagalee sii taana rakkoon qabu. Maal na hojjeta beektaa baay'een gammade arrasi arguu kootti.
Indeen ani iyyuu baay'een gammade malee bara yeroo baay'een daamlaa fi gaafa galtu faallaa bakka ajjeema. Intini kondominiyeemii immoo manuma jechuun mana kamisii taa'ee Finfinneedhaa amma yookaan jijjiira dhugaa kan achiitiin. Ani kadhani mana Finfinnee jaalladhu kondominiyeemii kutaa babbareedaa akka kan godinyaa koo aanichoo godinyaa koo shoo. Kichinii fi kan fuuldura bal'aa qabu kan ijoolleen keessa yaatu. Kilaasii kan qabu kilaasii kan qabu bakka kondominiyeemiis namoonni fudhatanii kiraayii galan beektamini akka kanan jaalladha. Yoo Oromoo na jaallata ta'e immoo yoo Atina eegnan mutiko atina eegnan yoo nangeera Yesus